هي متنال ይላል እንግዲህ እሺ namichi harreen kun yoo mootummaa sabaaf sablammoota 84 nama noobeelii badhaafameen uf madaaltu tinnish ayita qaxxixabanne አንድ ነጠላ ዜማ namni walaloo si barreessee yeedaloo itti si tolchanii malqaqiqqoo minnaante ani guyyatti waan akkasii quran hin baasuma minno balla abbaa gindi bannaati maa dubbattee na dubbachi abiyyi wal qixxeesseesa walaloo kafii barreesse abdii geetaachooti walaloo kafii barreesse abdii geetaachooti እናመሰግናለን abdii geetaachoo እናመሰግናለን yeedaloo kafii qopheesse nama biraati inni moguloo akka jira መተናል ይላል እንግዲህ እሺ ያው ሰገጤው አብዮት ካሳይ እንግዲህ እንደምታውቁት አጥፍቶ ጠፊ ሰገጤው አብዮት ካሳይ እና ዳንኤል ክብረት ሁለቱ ሰገጤዎች soonina bilee rakkoo qaba qoode arraba asliin ijoollee arrabsu sheer godhe artistii kanarraa maal eegdame ati isa sheer godhe maal irraa eegdame kuni warra koreedha dhiis namni rakkina waan jalqaba guddaa ka isaan biratti uume akka jechuun warri Dubaay amma warri Koree kun jedhutti rakkina guddaa ka uume sooninaa fi sooninaaf aadame asliin immoo tuyyuu kana hundaa caalaa warri rakkoo uume ummata Koree kanaa jedhaa jira mucaan rakkoo takkaayyuu hin qabu akka jedhanne warri Dubaay kun nu malee akka namni biraa hin seenne sigale naagalee bardu nu malee namni nu hayyamsiifatu malee konsertii magaalaa Dubaay kana keessatti yaamuu hin danda'u laal akka amma ijoollee akka akkan Koree hojjaa seetti tiktook irratti mucaa kana gaafa inni biyyarraa dhufu waa mara qopheessinee konsertii guddaa akka ajaa'ibaa kanatti goonee isa gaggeessinee fi jirra kabajaadhaan soonaa fi goonee fi geessinee jirra ammas achii gadi ba'ee jecha nama lamaati yookaan jecha dhalaa lamaatiif bifa haara waan nu ganee yaani akka waan rakkoo qabuutti jechuudha ammallee deebi'ee konsertii biraa dhuunfatti barbaada akka waan nannummaa wayii walumaa galtee ammallee sii goona jedhaniini nuti kaabee nu sii goone kan ammoo nuti harka keessaan qabnu jette Koreen nama konsertii kana falmataa kabbadaa waliin fedhinna halamaffaatti deebi'u kan adda nuun baane kun waan nu galee ana garuu akkasuma fakkaata amma akka argutti micaan mee wanta dhaabar micaan anu amma sooninaaf yeroo jalqabaatiif aartistii Oromoo ta'ee namni bahararra akkana godheessa badii takka badii qaba amma sooninaaf si biratti ana biratti badii hin qabu namni kun aartistii Oromooti yeroo jalqabaatiif Dubaay dhaqee akkanatti ofirraa raayesse dhaabi sooninaaf jettiin intalli haasuu jedhaniin sun duuba dhaabatte amma namni akkanatti ispoonsara si godhee akkami dhaabe maali beeyta dhugaa rabbama viidiyochi baay'ee namatti tola mijaan aktarii mindii ta'e bara fo aktarii mindii ta'e kabaara gubbaa motora kaachis yeroo jalqabaatiif Dubaay dhaqee ofirraa jarru guyyaa takka jara akkatti dabbaa bishaan gubbaa waayitu arginan beenu jedhu sponsor irraa ta'a barmada shaqaalin jechuun Dubaay tun baay'ee tokko galatooma shamarran wallahi wanti jirratti dhabde kun guutuu nama kolfisiisa wanni hundi nama wanti kun minciin kun sitti muka kee makka marri bantu mincii waan kanaa maanni beeyta dhala waan biraatii miti dhala balleessa takka mica dhalaa jaalate takka micatu mallaqa jaalate tan malamaani kalas wanni yookiin hinaafawitu jira beeyta amma yaarmaa jira beeyta galgala kan wallahi an ayyuu takka hojjirrafne jedha waa'ee waliin rafiitii maaltu gaafate ani beeku komantii akkasuma takka hojjirrafne wallahi waa maraafuu isin amma wanti nu sirraa haasofne waan kan ol baaftaniif malee waan biraatiif miti kiyaar immoo yaani yoo sababa dhalaatiif walitti aartan walumaa galattuu Koreen jettan suni Koreen amma Koree taatanii as baatanii dubbattan suni
yoo sababa agartee inni rakkina qabaate nama san abboo ati oromoodha artistii oromooti artistii jechuun hawaasa oromootiif bakka bu'a kanaafuu kana wanta akkanaa kun waan akkasii akkanaa kanaa miti irra dhaabbadhu jedhanii gorsotu irra okeedha si galee amma sonanaaf immoo tokkummaa oromoo dubaayii diigee jira yoo asii nama rabsoosaa sheer godhaa maan jedhan inni soo akkas taate dhaabbachuu qaba jechuudha waa maraafu sonanaaf viidiyoo aslii sheeriin godhe akka jedhan hin beeku sonanaaf hooggansa namaa jalaa bahee hooggansa aasuu fa'aatiin hoogganamee jira ittiin aarina soninaaf gaafa jalqabaa dhufu koonsartii amma rakkoon akka amma koree wayii ana wajjate tokko taasisa agartee mi koree baramma akkana jedhaa gurbaan gaafa jalqabaa dhufu soninaaf nuun hoogganamaa dhalaan fudhattee kutteeni dhalaan fudhattee kutteeni abaabbaltee koonsartii biraalleen goonaa mallaqa nutu cufaa ammas bifa haarawaa koreen amma bara amma jeeshiin amma tiktookii reef irratti amma isin affeerre kuni jeeshii duraan soninaaf hin dhalaa irraa eegaa ture bara akkamitti eeyne jetti beekaa akka killeetti eenyatti way ajjeesini jettu takka fa'aa itti fiigdee bar viidiyoo san mee viidiyoo san yoo agarreen ilaalchifne takka fa'aa itti fiigdee namni qabee deebisee nun ijoollee tanni ni bar jarat deebise wallaahi jara tanatti deebise irraatu fiiganii itti fiigdee mucattiin haasuma tana fa'aa irraa dadhaban mucattiin gabbaafattee dabbaa barratti raahisiifte agira deemtee koonsartii kophaa heennatti bashannanna inni illee dhugaa rabbii inni jechuudha yoo akka fakkeenya sonanaaf hin jaalanna kabanyaa garuu qeerroo san jecha qeerroo san dhiistee waan jettu waan dhalaan jettu yeroo deemte suni salphina mataa keeti maal nan golbisiine baran barnama golbisiifte artistii oromoo jechuu malee amma jarri ijoollee tana waan gubee barate munki waatti gubee bara kanaafuu